Torbee Dhukkubbii Guyyaa Roobii. Torbeen Dhukkubbii Guyyaa Roobii guyyaa murtii jedhamuudhaan beekama. Kunis akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 47 irraa hanga 53tti barreeffamee argannu, guyyaa kanatti Yihuudoonni marii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti akkam haa goonu jedhanii mari'achuudhaan, dhumarrattis immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ajjeesuu qaban guyyaa itti walii galan waan ta'eef guyyaan kun guyyaa marii Yihuudootaa akkasumas immoo guyyaa murtoo isaanii jedhamee beekama. Yaa'ii waamanii akkana jedhanii jedha. Egaa guyyaa kanatti hangafoonni lubootaa fi Fariisonni yaa'ii waamanii akkana jedhanii. Kunoo namni kun ajaa'iba baay'ee raawwata, maal haa goonu jedhan. Egaa waa'een ajaa'iba raawwachuu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dinqiin inni raawwachaa jiru, dubbiin fayyina inni raawwachaa jiru baay'ee waan ta'eef ajaa'iba baay'ee raawwataa jira, maal haa goonu. Ajaa'iba raawwachuu isaa irraa kan ka'e, dubbii fayyinaa isaa irraa kan ka'e, dinqii inni hojjetaa jiru irraa kan ka'e namoonni baay'een isa duukaa bu'anii turan waan ta'eef, namoonni gabaa 5 fi sanaa ol ta'an Gooftaa duukaa deemanii barataa waan turaniif namoonni baay'een isa duukaa bu'uun isaanii akkasuma isa hordofuun isaanii immoo Yihuudootaa fi akkasuma hangafoota lubootaa waan yaaddeesseef duukaa bu'oota dhabnas jedhanii waan yaadaniif akkam haa goonu jedhaniitoo irratti mari'ataniiru. Sodaan isaanis kana ture. Tokkoffaa irratti akkasumatti yoo dhiisne namoonni hundumtuu itti amanuudhaan maal ta'a? Namni dubbii jireenyaa kan ta'e nyaata jireenyaa isa samiirra bu'etti yoo amane. Isin warri Yihuudootaa seera keessaniin namoota hiitanii ofii keessanii seera kan hin raawwanne bittaa itti jabeessitanii akkuma Gooftaan isin komate ofii keessanii garuu homaayyuu gochaa kan hin turre. Isa jiraataa bara baraa ta'e addunyaa kana fayyisuudhaaf gara biyya lafaatti kan dhufe. Ijoollee isaa barbaaduudhaaf gara biyya lafaatti dhufe. Akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irratti barreeffame gara kansaa ta'anitti dhufe, isaan garuu isan beekne jedhamee akka dubbatame. Gara kansaa kan ta'e gara keessanii dhufe, isin keessatti dhalatee guddatee dubbii fayyinaa yeroo inni raawwachuuf jedhu. Isin garuu namoonni gara isaatti deemuu kan hin haftan maal taataniitu? Yaaddoon inni jalqabaa namoonni baay'een isatti amanuu jedhaniitoo sodaan isaanii kana ture. Lammaffaa irratti kana qofa osoo hin taane sodaan isaanii inni lammaffaan immoo warri Roomaa dhufanii biyya keenya fi gartuuwwan keenya nu jalaa fudhatu kan jedhu ture. Ilaala, akka yaada namoota kanaatitti Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti kan dhufe inni mootii biyya lafaa ta'ee Roomaanota bilisoomsuudhaaf kan dhufedha jedhanii kan yaadan turaniiru waan ta'eef Roomaanonni dhufanii biyya keenya fi gartuuwwan keenya nu jalaa fudhatu kan jedhu dubbiiwwan kanaa qabatanii sodaawwan kana ibsataniiru. Isaan keessas tokko kan ta'e bara sanatti hangafa lubootaa kan ture Qayyaaffaa namni jedhamu osoo inni hin jaalatiin raajii akka dubbatu Waaqayyoo isa taasisee Kiristoos irratti raajii akkana jedhu dubbateera. Isinillee homaa hin beektan, homaa hin mari'attan, uummanni hundumti baduurraa waa'ee uummataaf namni tokko yoo du'e wayyaa jechuun dubbatee jedha. Egaa Qayyaaffaan amma fedha isaatiin osoo hin taane akkasumas immoo akka raajonni raajii dubbatatanitti qajeelummaadhaan deddeebi'ee osoo hin taane dubbiin Kiristoos raawwachuudhaaf jiru kun akka isaan ibsamuuf guyyaa kanatti uummanni hundumti baduurraa waa'ee uummataaf namni tokko yoo du'e wayya jedhanii isa addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufe Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti raajii inni du'uu wayya jedhu irratti dubbateera. Kanas kan jedha kitaabni. Kanas laphee isaarraa kan dubbatee miti. Haa ta'u malee bara sanatti hangafa lubootaa waan tureef Gooftaan keenya Yesuus waa'ee uummata hundumaaf oolchaa ta'ee akka du'uuf jiru raajii kana dubbate malee jedha. Egaa raajonni raajii kan dubbatan fedha Waaqayyootiin yookaan immoo akka fedha Waaqayyootti jiraatanii Waaqayyoodhaan filatamanii meeshaa ta'aniiti. Kun garuu jara Gooftaa dabarsee laachuudhaaf jiru. Jara irratti mari'atee akkam haa goonu akkamittiin isa balleessinu jedhanii irratti mari'achaa jiran keessaa Gooftaan amma immoo kaasee waa'ee dubbii isaa isa dubbachiise. Namni kun laphee isaarraa kan dubbatee miti. Waaqayyoon garuu ofii isaatii osoo inni hin beekin isa dubbachiise malee jechuun dubbata jechaadha. Kana qofa osoo hin taane immoo waa'ee uummataaf qofa hin turre ijoollee Waaqayyoo warra bittinnaan tokkummaadhaan walitti qabuudhaaf malee jedhamee barreeffameera. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
qooda namoota baay'ee du'uunsaa dabarfamee laatamuunsaa waa'ee kanaaf qofaa miti, waa'ee uummataaf qofa hin turre, ijoollee waaqayyoo warreen bittinna'an walitti qabuudhaaf malee jedhamee barreeffameera jechaadha. Egaa warreen lubbuu isaaniitiin badan, warreen si'oolii keessatti gubachaa jiran, akkasumas warreen ijoollee waaqayyoo kan bittinna'an gabrummaa diiyaabiloos jalatti dhiitamaa kan jiran sana hundumaa walitti qabuudhaaf si'oolii keessatti kan gochaa jiran gara gannatiitti walitti qabuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajiin kun irratti dubbatamee jira jechaadha. Egaa guyyaa sana eegalee hangafoonni luboota isaa ajjeesuuf mari'atanii gaafa sanatti walii galaniiru jechaadha. Kanaaf guyyatti har'aa kanarratti Yihuudoonni marii isaaniitiin gooftaa maal haa goonu jedhanii mari'atanii boodatti dhumarratti akka isaa ajjeesuuf qaban mari'atanii guyyaa irratti walii galan, guyyaa murtoo du'aa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti itti dabarsanidha. Dhumaan guyyittiin tuni guyyaa jimaatatti dabalatee guyyaa addaati. Guyyaa kanatti murtoon du'aa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti darbeera. Kana booda irratti haala ittiin isa ajjeesan yookaan immoo haala ittiin isa qabatan mijeeffachuu ture. Kunis immoo gama kamiin akka inni raawwatu gooftaan akka beekutti akka inni fedha isaatti waan raawwatu ta'a jechaadha. Egaa guyyattii kanatti guyyaa gooftaan dabarfamee itti laatamuudhaaf akkasumas immoo ajjeefamuudhaaf murtoon irratti dabarfameedha. Kanaaf guyyaa murtii jedhameera.